የሸመጋግል ላይ ይጨርሱ ቀስቀስ ያሉ ይጨርሱ እስከዛኛ ንገባ እኛ ንገባ ችግር የለም እኛ ንገባ ስለዚህ ሱፍ ለብሼ ልምጣ ልምጣ ማ ልምጣ ሱፍ አንተ ሱፍ ለብሽ ይሄም እዚህ ጋር በኋላ ብዙ ሴት ያያዩ ሴቶች አሉ እሱም በኋላ ዘጋለሁ አሁን ስለሞቀኝ ትንሽ ልክፈተው ልክፈተው ትንሽ አረ አይከፈትም እንደዛ አባሊ ሄዳ አያዩም እናንተ አያዩማ ማንንም አዎ የሰርጉ ቀን ሚዜዎችስ ቆንጆ ናቸው አረ ጥሩ አይደለም አይኑ ልግባ በዚህ ወስ ያንቺ ሚዜ ቆንጆ ናቸው አዎ ቆንጆ ናቸው ሚዜዎች ያምራሉ በእውነት ለምን ጠየቀት አንተ ለምን ጠየቀት የጠየቁሽ ሚዜዎች ቆንጆ ይሄን ቆልፍ ይሄ ወንድ አይፈልግም ይሄ በኋላ ሴቶቹ ካሁኑ ቀን ጀምሮ አዎ ሴቶቹ ያያ እሺ በዚህ ውስጥ ልብ ይገባል በኋላ በልብ ይገባሉ ሌላ ሴት ልብ በዚህ ውስጥ ይገባ ይገባሉ ችግር የለውም ካንቺ ውጪ ማንንም አይገባም በቃ ሌሎች ሁሉ ወጥቷል እንደዛ ከሆነ አንተ በጣም ባለ አሪፍ ነው ጥሩ ባልነኝ እንኳን ደስ ያለሽ ጥሩ ባልሆንልሻለሁ አብሽሪ እሺ አታስቢያ አላመሽ አያ ምናምን አታምኚው ምና ገና ነው ያምናምኑ አዎ አዎ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ደስ ብሎሻል አያ እንጨፍራ ትንሽ ሙዚቃ ከፍታ አይ ገና የሰርጋችን ቀን ጨፍራለሽ አንደኛሽ ካሁኑ ጨፍረሽ ትደብብኛለሽ ወይ በላ ሮዛና መበቃ ቃሎቴ ታቴሩ ጋርቢ ወይ አይመላመልም እስካሁን ወይ አማርፈ መሮዛ ከነኪው ጎዴና ጎሴሮ والله ቆልፎቱን ጋርቢቲ ሲንጀላ ማሎ ያ ረቢኪ ያ ማርፈሽ እስካሁን አይመላመልም እንጀንጀቶ አማማሌ ኢናማኔ አላማንን የቹ በርባዴ አመላመልም ለበገሞ ቆልፋሉ አይተ ሴቶች ብዙ እዚህ ያዩ አስላላን የሲንሴኑ ቆልፋዱ በንቴን ካይኒ ወይ ድራማ ሮዛን በቃ ኑቲማል ጀና ሄሮ መጋሪ ፉዳ ገማቹ በጋዋል ፉታኒ ሲላቹ ጀናኔጋ በጋዋል ፉታኒ ሲላቹ አይመላመልም እስካሁን አይመላመልም አማርፉዋን ሸቲ ያረተን ባየ ነገሩ ኦልማ ገዲ ለላ ቀደማ አሰፍት ዱጋረቢ ዛራ ነቲቶሌ ጅረጀት ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል አይጫፈርም ትንሽ አይጫፈርም ጀት ወነና ረሚቲ ጋባ ዘርጊ ጫፈራይቴ ያሮዛ ዱጋረቢ ኢጀ ጀባት ያለና ጋፋ ዱራጀ ኢጀ ጀባቹ እንደንዴሱ አመጥሩት ቀራምቴ ኡፍቴና ከስቲ ቀራምቴ ረፍቴ አይመላመልም እስካሁን አይመላመልም ጀት እስካሁን አላመንም ወይ አጃይባ ወላሂ ረቢኒ ጆሩ ጋራቴ ያኒ ገሩ ኑዩ አመናን ጅሩ ደስኒ እስካሁን አላመንም ጀት ኩኒ ኑዩ አመናን ጅሩ ዮሩ ጋቴሞ ረቢን isiniif bareechuu rabbi isiniif tolchuu jenna yoo sobate immoo rabbi isina qajeelchuu isinii haadhiisuu jenna maal jenna re dhugaa wal fuudhuu isaanii baay'ee namatti tola nama gammachiisa wal biraallee bareedanii suufii uffadhu dhaqee suufii uffadhu shamzii kellee qollofadhu banteen deemnii dhalaan asiin nama laaltii ijette gaaqnu anillee dhuguma dhiira akkanatti laphee banatee deemu natiin tolu wallahi natiin tolu shamizii qollofatanii zanaadhanii deemu wayyaa dhugaa dubbachuuf namumti kamiyyuu yoon akkanatti uffatee deemu natiin tolu dhiiruma akka durbaa godhatu kana natiin tolu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maaliifi dhiirri silamayyuu kennaa rabbiitti bareedaadha wallahi dhiirri kamiyyuu kennaa rabbii sila isaa kennetti bareedaadha shamizii baasee laphee isaa bakkee kaa'ee mormatti abilii wayii kaa'atee gurratti waa kaa'atee wanti
nama ol isa godhu hin jiru jechuudha. Silumaa yoo waa tokko kaa'achuu dhiise baree danda'amu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kanaaf qollofadhu namni si ilaalti dhalaan asiin si ilaalti akka isheen namni tokkos narkaas hin fudhanne jennaanii aniyyuu hin fedhu kana booda si booda nama hin fiduu jedheerra jajjiraawaa Sa'idooni. Akkasii cidha gaarii isiniif haa ta'u. Cidha gaarii isinii haa ta'u jenna nuti maal jenna silas iyyooyyee dhaqu waamicha dhaqu yoo taate malee nuti baga geessan jechuu malee baga geessanii gaa'ila keessanii baga geessanii jenna malee ashooshillaa warra beekuun immoo sirbaa fi jennaani. Ana shooshillaa illee hin beeku garuu nama shooshillaa jedhullee nuti tola bakka shooshillaa dhaggeeffachuun akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyya baga rabbiin fataa sin godhebbo baga fataa ittanii maamiti yoo dhugaa ta'e immoo rabbi tokko sinaa godhu walitti sinaa fidu ahumaa dana ta'e nyaanuu asii ajiru nu keessaa guraaramaadhuma jira kolfaan garaana dhukkube dhuguma wal fuudhuudhaan gaaffii nuti ta'e utuu wal fuutanii immoo gammachuudha silaa dhugaa dubbachuudhaaf nuti gammachuu qabna utuu wal fuutanii akkas isiniin jedha inshaallah obboleeyyan kiyyaa an dhugaa dubbachuuf yoo isaan wal fuudhaniif illee dhugaa baay'ee gammadeeraa fi garuu immoo ani dhibba Sa'idoof Sumayyaan ammallee walirraa fageenya jiru hin amanu sinii galee beekaa ajagiraanjaa gaasaa jiru walirraa fagaatanii yuutuubii dalagachuudhaaf akka nama wal bira hin jirreetti ajagiraanjaa kaasu malee wal bira jiru waan jedhamu na shakkisiisa. Maaliif yeroo baay'ee Sumayyaan gaafa nama argitu nama sana bira xoof jetteedhatti mee Finfinneen guddaa kana Adaamaan akka kana isheen Gondorii dhufte moo inni isheenii arra gaaf tokko yoo Sa'idoo argite achumatti dhatti of argitu kun maal jechuudha la namantu sin dhuguma walirraa fagoo jiran jettanii amantu namoonni baay'ee garuu hin amanu wallaahi koomentii jaraa laalee akka isaan amanaan argi jechuudha akka Sa'idoof Sumayyaan adda adda jiran amanu hangaruu namanu hin amanullee Sa'idoon duraanii ayyuu fuudhullee hin amanu dhugaa rabbiiti garuu duraa amanaa turre dhugaa rabbi dubbachuudhaaf duraan dhugaa si'aa turre yeroo ayyuun itti heerumte ayyuun jalaa badde jedhame dhuguma si'aa tureen dhugaa rabbiiti persentii 100% dhugaa si'aa ture amma kanallee hin amanu jechuudha maaliifi sobadha utuu ayyuuf Sa'idoon erga wal fuudhanii dhugumaan waliin hin jirre ta'e eega waliin hin jiraatini ayyuuni ammas nama wajjiniin yuutuubii shaqqalachuuf nama biraa erga dhatte Sa'idoo dhiisee qalabatii isaa lafa kaa'ee maaloodha jettee ofitti babaaftu jechuudha. Isaan uummata piraankii godhaa jiran nagadarra jiran hojiirra jiran hojjetanii jiroodha garuu Sumayyaaf Sa'idoon waan walirraa fagaatanii jiran miti isaan wal bira jiru walirraa fagaatanii yuutuubii shaqqalataa jiru. Gaafa mucattiin beezaan jedhan sun Sa'idoo jaaladha jettu eessaa kaameeraa fudhattee achumatti hidhattee of argitire eessaa kaameeraa fudhattee Sumayyaan achitti hidhattee wal argiti beezaa loltire ammas gaafa maqaan ishee Roozaan kun illee Sa'idoo jaaladhe sitti neeruma jettuun eessaa Roozaa ofitti waamte isaanii dalagaarra jiran ila namoonni baay'een garuu in amanu dhuguma dhibbatti amanaa jechuudha garuu isaan dalagaarra jiran yoo wal fuudhaniifis gammachuudha garuu Roozaan amma utuma akkuma durii isheetti sodaadhuma nama sodaatte kabajuma namaa qabaattetu teessee bareedduudha dhugaa dubbachuudhaaf amma Roozaan akka namaa tokko goggodhachuutti kaateetti dhugaa rabbiiti innaa rabbi si haa qajeelchu duniyaa kanarra hanga jiraannu illee namaan hin beennu hanga jiraannu hin beennu dhugaa dubbachuudhaaf akka kana goggodhachuun illee hin ta'u maaliif birii nama nu addana irratti dalagannu kun nu wajjiniin qabrii dhaqee hin ciisu sinii galee nu wajjiniin naqu asumatti dhiisne deemna waanta ta'eef
rabbi isaan qajeelchu yoo wal fuudhan immoo nuuf gammachuudha baga rabbiin walitti isin fide jennaani ani shakkiin kiyya akkuma kanaan dura ayyuu wajjin wal fuune jedhanii wal jalaa banne jedhaa turanii roozaa wajjinillee sisteema kana baasuun hafanii wal fuune jedhanii wal jalaa banne jechuun isaanii waan hafu miti waan hundaafuu teenyee ilaalla jechuudha teenyee ilaalla kana booda ijoollee namoonni baay'een koomentii Saidoo jalatti argataniitu yoo ta'e Saidoo kana booda Sumayyaan barbaadin isa hasiintuu akka feeti haa taatu hin barbaadin ati fuudhii bultii kee jaarradhu jiraadhu bakka barbaadee dadhabde eeddee dadhabde jedhaniitti koomentii jalatti barreessaniif innaa uummanni garri caalu dhugaadhuma jedhaa jira persentii dhibbaa dhibbatti akka waan dhugaateetti yaada kennaafi jiran waan hundaafuu rabbiin walitti isaan yoo dhuguma walirraa fagoo ta'anis Saidoo fi Sumayyaan rabbi walitti isaan adeebisu warra wal fuudhuu barbaadallee rabbi wal isaan afuusisu bakkumooti wanta nu galchuun qabu garummoo hojiichi nama amansiisu jechuudhumaaf amantaan qabu ani irra caalmagaa roozaatiin kolfee dhugaa rabbi roozaatiin kolfee shamizii gaafanni banatu qollofadhu etteeni asiin dhufanii dubartoota yaayyuu na ilaalinaa dubartoonni ilaalinaa itti jala qabdee irra natti tolee jira ammoo itti gaa natti tolee jira jettee akkanatti fataanu godhanii nu kolfisiisanii baay'ee namatti tola horaa bulaa deebanaa jennaan egaa yoo dhugaa ta'e waan dhugaa ta'e yoo ta'e dhugaa ta'uufi horaa bulaa deebanaa wayyoomaa waliif isinaa qooduu maashaa Allah mabruuk isiniin jennaa yoo dhugaa ta'e mabruuk alfe mabruuk kennaa heeruma gaarii fuudha gammachuu baga wal fuutanii sillachuu jennaani akkasii waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jenna.